Inni asin jiru akkuma jedhe ka'eera. Koottaa iddoo reeffi isaa kaa'amee tureyyuu ilaalaa. Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 6. Ililleen faarsinaan Gooftaan du'aa kee arganne fayyinaa. Ililleen jedha ililleen faarsinaan Gooftaan du'aa kee arganne fayyinaa. Ililleen jedha ililleen faarsinaan Gooftaan du'aa kee arganne fayyinaa. Abon kabo seeni bare badae dandeettiin deenota seeni burkutae nama jaa'ibsiisa du'a ka'umsi kee diina qaanessite teesse mirga abbaa kee. Ililleen jedha ililleen faarsinaan Gooftaan du'aa kee arganne fayyinaa. Maariyaam Magdalaaween urgooftuu qabattee gara awwaalchaattis ganamaan imalte dhagaan cufaaf tures galagalee bule Gooftaa Yesuusiin hunduu raawwatame. Ililleen jedha ililleen faarsinaan Gooftaan du'aa kee arganne fayyinaa. Dinni kan qopheesse kiyyoo du'a keenya duute du'amuu naafe duuti keenya jabaa gitan qabne hunda kan abboomu gabrummaan du'aatis yoomuu nuun hin mormu. Ililleen jedha ililleen faarsinaan Gooftaan du'aa kee arganne fayyinaa. Du'aa ka'umsa isaan baay'ee gammanneerra jiruuf jireenyattis abdiidhaan ceneerra gammadaa yaa sabaa gammachuun faarfanna du'aa ka'umsa isaa addunyaaf lallabna.